Maashaallah tabaarakallaa egaa namoonni itiruu barbarree yookaan mixmixaa nyaatuu jaalattan egaa ittiin tuqadhaa isiniin jedha akkanatti qopheessee jira. Egaa simboon maal qabdi jechuun keessa waan oolle hordoftoota kiyya hundaaf waan gadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura dhiqqoo isinirraa badee jira. Dhiqqoo biizii ta'een ture sagantaa qaba ture. Alhamdulillah kun waadha dhufeetiin jira hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa dalagaa fi aan isiniin jechaa na bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya. Itti aansuun egaa har'aan tana shaashaa jechaa jirra. Qophiin kee maal akka ta'e jechuudha. Nama affeeruu barbaade moo maaliif akka ta'e jechuudha. Maal akka godhutti jiru argutti jirtanii maashaallah tabaarakallaa. Egaa jalqabarraa kaasee isinitti agarsiisa ammallee bakka kanatti hoolaa re'ee qallee jirra jechuudha. Hoolaa re'ee kamiin isin mee addaan baasaa akkanatti ilaaltanii beekuu dandeettani. Hundaafuu akkasiin jedha hordoftoota kiyya waan tokko ni beektanadha. Yoo beektan ta'e waan tokko asitti kam akka ta'e ni beeksisaa gara olaanuu sanitti. Hundaafuu akkasiin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbachuu fi sagantaa ajaa'ibaa tokko qabaa ture. Saniif biizii ta'e isiniin jecha asitti kunoo manuma keenya keessatti gibime keenya keessatti jechuudha. Ganamaan kaanee shaashaa jechaa jirra. Garuu viidiyoon kun irraa miti kan waraabame. Kanaafuu akkasitti akka hubattan abdiin qaba isiniin jedha sanumaaf isin irraa babbadee natti hin tolle viidiyoo godhuuni. Egaa har'amootu yeroo ofii kennaa akka shaashaa jennu isin biraa geenya jenneeti wanna biraatii miti. Egaa akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa gizee baay'ee jechuudha maatiin keenya gizee waa qalan tariitii akka hoo biratti hin guddadhe. Gizee waa qalan dafaniitiin ciincaa buusamoo maal jedhanii aadaan sun ammallee ima jirti jechuudha. Akkanas jecha hordoftoota kiyya osoo qalanii hin geessin as biratti bakka akaa'uu qabna jedhanii jiranii as bira laala maashaallah foon dirraa jechuun kana. Kunoo akkuma argaa jirtan kana kuni foon dirraati akkanatti irraa baasanii. Maashaallah jedha hundi keessanuu isin ijaa hordoftoota kiyyaa yeroo takka takka manuma keessan keessatti egaa ufumallee affeeruun barbaachisaadha yeroo takka takka jechuudha yeroo baay'ee osoo hin taane yeroo kaawaa namaa gugguutti takka akkana isiniin jennaa hordoftoota keenya egaa akkanatti qalamee osoo hin geeffamin ciincaan bu'uu qaba dirqama jedhanii jechuudha waan tokko yoo namaa godhan immoo mirga namaa eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu har'aan tana anatu affeeraa jira waan ta'eef akka feetanitti akka fedhii keessanitti jedheeni jira. Ka barbaadan tiruu barbareen ka barbaadan xibsii ta'e kan akka barbaadan jedhee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf wanti hedduutu akka na kolfisiisu tokko jechuudha gizee godhan uummata akka ittiin goone zayitii malee akkasumatti jechuudha. Kan inni isaan godhanii mee hundaafuu ni ilaalla. Anasitti tiruu kukkutee jira. Dirqama tiruullee barbareen ni nyaatama. Gizee waa qalanii ni qammasuun dirqamaan dhamuun dirqama jedhanitti tiruu ciruutti jira akkuma argaa jirtan kana kaa. Egaa hin beekne dhugaa dubbachuuf wanni ofirraa hin qabu sodaatatu mukaaf ollee itti dhee jira. Asumaan viidiyoon gaaf kan sunnaas irraa jira alhamdulillah irra deebi'eetiin wanni itti erga jechuudha viidiyoon kiyyumaa wanti badaan as keessatti dalage hin jiru jedhee keessaan xalayaa itti erga jechuudha yuutuubii dhaabbata yuutuubiititti wallaahi guyyaa 3 guyyaa 4 moo akkas booda naasirraa isiniin jedha kagaaf kan irratti wanni kaa'ee suni sodaadheen ture alhamdulillah garuu waan tokko gizee tokko yoo seera isaa beektan gizee tokko ni sirraa yaani turkilleen gizee hidhaa ta'e akkas nama jalaa ta'a garuu keessaan xalayaa itti ergee viidiyoon kiyyumaa wanti yaani dalage wanti akkasuma seeraan ala ta'e hin jiru jedheetuma itti barreesse alhamdulillah naasirraa jira isiniin jaa hordoftoota kiyyaa waan tokko itti beekanii ka salphamatti fooyya'uu danda'a jechuu barbaadeeti yuutuubiin ol qabate yuutuubiin akkuma wanni qabu bakka seerri isa jabaataadha yoo ofii dalagdee hundaafuu asirraa isin jecha inni asirraa haadhallee shakkaatuma kaseensarraa sanitti waraabe as biratti wanni kun maal inni beekaa dhugaa dubbachuuf hedduun ajaa'ibe bakka kanatti jechuudha kuni marrimaan jedhama akkasumatti hin beeka haaluma salphaa ta'een akkanatti jechuudha bombaa jalatti dhiquutti jiranii maashaallah waan bira fakkaata malee kun marrimaaniif fakkaatu akkasumallee immoo ilaala akka hotii bira guddadhe isiniin jedheen ture duraan akkanatti hin dhiqan hin mi'aawu jedhama sirriitti irraan dhiqamu ture dhugaa dubbachuuf illee akkasitti hin fedhu kuni baal wanna biraa haga fakkaatu akka dhiqan jechuudha bombaa jalatti akkuma argaa jirtan kana kun olaala harkarratti waan fakkaatu gumaranii marrimaan jechuudha marrimaan ni beektanii bire ka garaacha wajjin ba'usanii garuu asitti qulqullaa'ee adii ta'ee waan biraa fakkaata. Gizee duraanii akkuma dur isiniin jedhe sirriitti iyyuu hin dhiqamu dhiqqooma irraa dhiqan baadiyyaatti gizee godhannaa ka'ootii biratti gizee argu.
amma akkanatti dhiqanii waan biraa fakkeessanii jiru maashaallah adii godhanii jiru ammoo keessaa cuunfuutti jiran hedduu takka waan biraa fakkaata jechuudha. Akkana isiniin ja'a hordoftoota kiyyaa viidiyoo kanatti aansillee hedduu gadi isinii dhiisa inshaallah. Sagantaa nama yaamullee qabaa. Eenyuun akka yaamu isinis asumaan wanni jedha isiniin jedha asitti kun foo'itti jireenya akkanatti fooyame jedhanii jechuudha. Egaa maaliif akka sagantaa kanarratti eenyuun akka feeruu barbaade yuutubaroota keessaa tilmaama keessa galcha. Yuutubaroota keessa jechuudha. Yuutubaroota shamarranii keessaa namoonni affeeruu fi viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala laayikii sheer gochuu hin dagatina kanatti aanillee gadi isinii dhiisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa warri isinirraa badde warri jettanii na gaafattan dhugaa dubbachuuf hedduu akkanaaf galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja guyyaa 2-3 yogguun badde warri na gaafattan hedduu jira maamiloota hedduun horadheen jira. Akkasumallee boleeyyan kiyya hedduu akkana jaalattan illee isin jaaladha isin hordoftoota kiyya rabbiin isin jaalatu hunda keessanuu jechuudha. Haala kanaan foo'anii eegas booda kamure koottaatiin dhandhamaa jedhanii jira akkuma cirinaan jettanitti kun akkanatti mixmixaadhaan maashaallah tiruun baay'ee akka bareeda qulqulluudha jechuudha. Tiruun tokko inni adii tokko qaba. Tuni garuu qulqulluudha akkanatti mixmixaan isinillee asumaan tuqadhaan warri jaalattan warri hin jaalanne immoo dhiifame isiniin jecha haala kanaan godhaniitiin dirqama dhandhamuun jedhanii foondii malee diqqeesseetti godhee jira. Osoon guddisiin jechuudha. Kanaaf yeroo takka mana keessatti maatii keessan ijoollee teessan jechuudha gammachiisuun barbaachisaadha. Yeroo akkana waan amma hundi malatti bobeessitanii akkana goggootan kanatti ijoolleen ni gammaddi baqa keessi namallee ni gammada jechuudha. Alarraa affeeruu gizee tokko takka gizee baay'ee namaaf hin mijatu haalillee wanni ta'uu dhabuu danda'a garuu gizee mata takkas taatu gizee namaan mijate akkanatti mana ofiitti abbaa manaa keessan hojii ijoollee teessan wajjin egaa yeroo bareeda dabarsaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warra abbaa manaa barbaaddan yookaan immoo bultiin godhatinillee rabbiin akka muraada keessanitti isinii haa guutu dhugaa dubbachuuf rabbi namaa fi razzaqee nyaata namni hunduu hireellee ta'e rizqillee ta'e jechuudha wallahi akka nuti yaadne sun taane akka rabbiin nu kennetti hunduu jechuudha wallahi kanaafuu rabbiin waan ofii jaalatu nu maraafuu haa kennu isin jaa hordoftoota kiyyaa warri bultii barbaadan warri waa hunda keessanuu walumaa galatti yaada muraada keessan rabbi isiniif haa guutu kan amma guutu rabbuma namni waa baay'ee yaada namni yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuuf waan rabbiin siif godhe waan rabbiin siif haa'eefillee wallahi jibbisiisaadha haalli keessa jirru hundaafuu du'aayin barbaachisaadha maashaallah kun akkanatti haala bareeda kanaan dabarsutti jirra hedduu takka guyyaa bareeda guyyaa bakka jechuun ala gadi ba'anii bashannanurra jechuudha bakka haala bareedaan taphachaa mana keenya keessatti dabarsinee jirra asitti wanni isaan ajaa'iban uummata akka osoo ittiin godhin akkanatti akka gubatu barbaanna jedhanii jiru. Akkasiin jira hordoftoota kiyya wanni isin hin taane akkanatti haa gubatu isiniin jedha wanna biraa homaan jedhu agartanii maxxabashaa akka isaan godhan dhugaa dubbachuuf uummata akka ittiin goone agamma diqqoo wanni cooma bijjaa jala kaa'anii akkana barbaanna jedhan maaliif jennan akkin urgaa'u barbaanna. Jalan jechuudha urgaan ka beeku shamarran gizee garaa qabdu urgaa itti tolanatti fakkaate garuu waan akkasii namuu danda'e alhamdulillah akkana isin jaa hordoftoota kiyya akka bakka kanatti maashaallah akka namatti tolu garuu agamma waa takka ittiin goone beeka uummata akka jechuudha zayitii uummata akka ittiin goone ittillee goone sookadda bichaa itti goone dhumarratti akkanatti qaama shiboo keessa jiranii agartee faranjoonni ibiddarra qaban san akkas godhuu barbaadaniiti akkas godhan jechuudha maxxabasha irratti maashaallah hedduu mi'aaya kunoo guutuun maatiin keenya akkanatti faamilii wajjin raha gochuutti jirra isin jaa hordoftoota akkasinitti abdiin qabaa viidiyoo biraatiin walitti deebina fayyaa qabadhaa baay'ee.